Kootu ba'i bakkee irraa hojjetadhu gaafa ati bakkee irraa hojjetattu waan ati addunyaa kanarratti feetu hundatu siif ta'a maallaqatu guddaa siif kaffalama boqonnaa gaarii argatta restoraantii adda addaa deemtee ni bashannanta uffata gaarii ni uffatta waan lubbuun kee feete kana abbaa barbaadde faana akka barbaadde ta'uu dandeessa akka har'a ati mana madaamii keessatti cuqqaalamtee hojjette amma immoo cuqqaalamtee gara biyya keetti deebitu osoo hin taane waan adda argita biyya alaa yookiin immoo diaasporaa jechuun maal akka ta'e biyya arabaas maal akka ta'e gadi baatee argita akka amma mana keessatti cuqqaalamtee teessu sitti hin fakkaatin kootu bayyaa obboleetti kiyya waan lubbuun kee feete hundumaa nutu siif godha si gargaara kootu bayi karaa keenya bayi nu wajjiniin bayi siin jedhu jechuudha garuu immoo gaafa jechuudha gaafa immoo aqxee achi geessu kunoo akka amma suura kanarraa ilaaltan viidiyoo kana ilaalaa akka viidiyoo kanarraa argitan kana taatanii teessu jechuudha akka gaafa sinitti afuufanii akka gaafa sinitti sabbakanii manichaa sin baasan otoo hin taane akka kanatti waqqarattu jechuudha kana bichaa miti rakkoolee hedduutu jira hanga kana shanjaa kan ta'u rakkoolee baay'ee o'okataa kan ta'e ciitii kan ta'e baay'eetu jira jechuudha nagaan isiniif haa baay'atu hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyyaa namni mana koof haaraa taatan like share subscribe godha waan haaraa sinitti argisiisa jechuudha waan addaa ageessu waan addaa sinitti hima jechuudha waan hedduu walirraa baranna jechuudha akkuma kanaan dura wal barsiisaa turre ammallee irraa waa baranna namni lama namni sadii irraa barate yoo deebi'e faayidaa guddaa qaba jechuudha egaa akkuma beekamu namoonni baay'ee xalabaa jirra xalabaa yeroo jennu mana kontiraataa hojjenna gaafa biyya arabaaqne gaafa mana kontiraataa hojjettu immoo akka barbaaddetti fedhiin kee hundi siif guutamuu hin danda'u eeyyee sii guutamuu hin danda'u sirriidha gaafa mana arabaa jirtu mana xalabaa jirtu kabajaa qabda moo hin qabdu eeyyeen kabajaa sirriitti qabda kabajaa keessaayyuu kabajaa dubartummaa keetti dubartiin kabajaa akkamii akka qabdu biyya arabaa keessatti atis xalaba keessatti kabajaa akkasii qabda egaa obboleettiin kun maal taate yoo jettanii akkuma beekamu xalabaa otoo hojjechaa jirtuuti tigiree tokko waliin wal argani aggeeffadha waan namni nama godhu jechuudha innaa saba kamiyyuu yoo ta'e nuti biyya ormaa keessatti gaafa arginu ani akka mataa kootti saba kamuu yoo ta'e lammii Itoophiyaati kan jedhuufi arabarra isaanii nan caashisadha jechuudha kanaafu mana xalabaa keessan jiran ture otoo mana xalabaa keessa jiruuti tigiree tokkon argadhe tigireen sunii hojiin mana kanaanii baay'ataa nan hojiin baay'ee natti baay'ataa hojiin bakka nan tamachaane nattiin tollee gaafan jedhu kootu ba'ii nu biratti naan jette achi mana sanarraa na baaste eessa si geessite jennaan manuma isaanii na geessite bakka ijaazaa isaanii jechuudha bakka ijaazaa isaanii geessite korma dhiira isa amma asirratti argitan kana dalgagalee ciisu kana isa kana itti gadhiiste intala kana akka gudu edee intalli kun akka ulfooftu taate gaafa ulfaa'uu ishee baru gaafa garaatti ishee hafu barmoo biloo godhee irraa deeme jechuudha inni kun immoo saba biraa haa turuuti sabni keenyu itti waqqaree biraa deema jechuudha sabni kamuu dubartiin firan qabdu biyya ormaattis haa ta'u biyya keessatti haa ta'u bakka kamittuu dubartiin akka firan qabne beekaa keessattuu gaafa biyya ormaa aqxe iyyattes namni si dirmatu tokko hin jiru yoo mataa keef jette qofa of eegda jechuudha kanaaf namoonni tokko yeroo ati mana xalabaa keessaa hojjettu waanuma gadi badduu wayii isaanitti fakkaata jechuudha nama waa tokko hin beekne joonjoftuu gadi baatee akka isaanii restoraantii adda addaa waan aqxee hin agarreef gadi baatee magaala adda addaa keessa waan hin beekneef gadi baatee shooppii yookiin maarketii suuqii adda addaa keessa waan ati deemtee hin agarreef intalli joonjoftuudha joonjofteetuma gara biyyaatti deebite siin jedhu jechuudha garuu hamma kee kana walakkaa kee hin ga'an jechuudha ijaazaa gaafa bahuun maallaqa baasuutu jira restoraantii deemuun maallaqa baasuutu jira shaamboon saabunaan looshiniin har'a rifeensa hojjechiifatanii bakka bashannanaa tokko deemuun maallaqadha giddii keetii mana xalabaa keessaa erga baateeti kiraa manaa kaffaluun dirqama keeti isaa wajjiniin waan isaan godhan gootee faana jiraachuun dirqama keeti yoo isaan baalagatan faana baalagata yoo nama gaarii ta'e faana gaarii taata yoo isaan waan lubbuun isaanii bitanii nyaata taate ati qobaatti lakkin jettu gareedha waan ta'eef wajjiniin bittee nyaata giddii kee yoo nyaattes yoo nyaattu ta'es ati har'a
baajata torban tokko yoo baafatte baajata torban tokko otoo hin gahin ati hojiin immoo guyyaa har'aa yoo ati argattee deemte giddii kee baaftee ni bittaa abbaan barbaade nyaatu hin nyaatiin iyyuu manichas immoo keessa taa'ii keessan taa'iin akkasumas immoo meeshaa qabaadhu hin qabaatiin giddii kee kaffalta keessattuu ijoolleen reefu gara biyya arabaa deemtan gaafa maallaqa ishee kanaan hojjetta koottu ba'ii siin jedhan tole hin jedhiin akkasuma immoo jechuudha. Mana ati irraa baate mana arabaati. Kan ati boru aqxee hojjettus immoo manuma arabaati. Kan ati har'a mana arabaa keessatti hojjettu qulqulleessuudha, nyaata hojjechuudha, ijoollee namaa tiksuudha, biiroo teessee hojjetta miti. Borus immoo gaafa xalabaarraa baate akkasuma ulfina iyyuu hin qabdu. Ulfina hin qabdu inda'um mana xalabaa keessatti kabajaa qabda. Yoo qulqullummaan kee tuqame yoo waa tokko taate iyyattellee seerri si deeggaraa, himattellee namni si dhagahaa, miidhamtellee dhugaa argattaa, sirraa bareedaa. Dirqiin sitti dhufnaane kan ati miidhamtu jechuudha xalabaa keessatti. Garuu gaafa ofii kee baatee abbaa barbaadde faana namni nama fooniitiin ni dagamaa gaafa foon ofii namatti gammaddu waan addunyaan kun kan kee qofa taatu sitti fakkaata jechuudha. Guyyaa sana garuu gammachuun saayitii walakkaa yookiin immoo gammachuun seekendii xiqqishuu tokko gadda bara dheeraa sammuu kee keessa ba'uu hin dandeenye hanga gaafa duututti hayyaa bara sana wayi bara sana akkaman ta'e kan jedhu sitti dhagama yeroo hiriyyaan kee hojjetattee waa harkatti qabattee maatii ishee gargaartee fira ishee gargaartee of taatee gaafa biyya galtu ati biyya ormaa keessatti gaafa diqaalaa abbaan qabne baatteetiin as baatee ija namaa dura dhaabbattee kadhattu baay'ee kan kana caalaa nama gaddisiisu biyya lafaa kanarra maaliree hin jiru. Wanti kana caala nama gaddisiisu jira hin jiru akka kootti jechuudha. Kanaafu namni tokko jechuudha gaafa koottu bayi maallaqa guddaan hojjetta gaafa siin just never soba maallaqni kee hundi waan guddaa ta'eef miti nama carraa qabu akka tasaa ta'e. Namni rakkinni itti dhuftee baddee akka tasa ta'e immoo manicha xalabaa sanarraa erga baatee mana dhaabbataa tokko argattee miindaa xuruudha yoo hojjetatte irraa kan hafe bakkee baatee hojjetta taanaan umni kee kanuma jaallattus jibbitus dhiira faana otoo baalagatiin hin haftu bakka waan barbaadde jedhi inumaa baalagatta inu okfatta malee ni baalagatta in okfatta xaxattee ukkaanfattee nagaa fakkaatte araadan taane barta. Araada sin ilaalan araada biyya kee keessatti hin barre wantoota adda addaa si barsiisu achitti kun immoo jaallattee otoo hin taane waan hiriyyaan kee godhu sana ni goota jechuudha. Namni harree faana oolu akkuma harreetti dhudhuufa jedhan. Kanaaf waan hiriyyaan kee gootu sana ni goota isheen maal taate anis nan godhaa maaltu dhufa gaafan biyya galee akkasumattuu akkasitti galuu nan danda'a. Tooftaalee adda addaa baafadhee akkasitti abbaa manaa yoo qabaatte abbaa manaa jalaa miliquu tooftaa kanaatiin kan jedhutti galta jechuudha. Inni kun immoo miidhaa saayikoloojii kee ta'a jechuudha. Miidhaa sammuu kee ta'a jechuudha. Miidhaa maallaqa bichaa miti. Maallaqa ilmi namaa hojjetee fiduu danda'a. Garuu waan akka kanaaf akka isin hin saaxille. Ammoo mana abba namaa hojjettee mana namaarra deemtee xurii namaa dhiqaa oolta. Akka mana ati keessa jiraattu mana qulqulluun argitu. Asis yoo lixe mana samee shakaalaan keessa hin jirree ji'a meeqa waggaa meeqa taa'ee qulqulleessita. Samaasa biddi libsii abbaan itti afuurfatee itti dhuufee itti maal jedhee isa xaxatee sitti darbatu isa uffattee lafarra biddi libsii kee afattee ji'a tokko ji'a lama hojjettee afaan kee qabatte sanuu yoo jalaa dubbatte gaafa miindaan kee gahu yoo afaan kee qabattee yoo kadhattee yoo sabbartee yoo mataa kee gadi qabatte sii kennu. Yoon kanaachoo yoo si owwatanii ba'i mana keenya si qulqulleessifatanii nama meeqa argeerani dhugaa waaqaan siniin jedha. Nama hojjechiifatee ji'a 5 hojjechiifatee manni mana isinitti fakkaate mana samaa akkamii hojjechiifatee sanuu baadiyyaa keessa hojjechiifatee nama makiinaarra ishee gaa'ee geessee mana hidhaatti ishee darbate argeera ani ija koo kanaatiin jechuudha. Oromoo akka koo jechuudha na aarsa garuu guyyaa sana yeroo akkas taatan nama gaddisiisa. Himachuuf yoo himattee waraqatan qabduu sanumayyuu biyyuma kana keessa jiraachuuyyuu dhabdeetu hidhaattuu galta yoo himatte seerri siin dhagahu. Kanaafu of eeggadhaa warreen namni isin abaabbalee
mana xalabaarraa isin baasu adara sumunii maaf hin ta'in dumbulloo maaf hin ta'in waan qabdan harka keessan nagaa miila keessan nagaa maaliif mana maatii keessanitti hin deebi'in dhugaa dubbachuuf yoo fayyaa kee taate deebitee biyya biraa deebuu dandeessa fayyaa kee taate mana deebitee haadha keef abbaa kee biratti waan haala si mijeessinaan jiraachuu ni dandeessa biyya abbaa kee keessattuu kanaafu waan hin taaneef waliin abaabbaliinaa isiniin jedha obboleewwan kiyya dogoggoree yoo hin jiraadhe immoo dhiifama guddaanaaf godhaa isiniin jedha. Turtii biraa walitti deebina viidiyoon isinitti tole laayik gochuun dagatiinaa turtii gaarii.